Onnen ko waan duraan iyyaan yaaduu jalqabe. Jijjiirama amalaa kana ofirratti beekuu hin dandeenye. Fedhiin laphee kiyya keessa jiru akkana jeesiif himuu hin danda'u. Maaliif yoo jette sukkara bulbulanii dhugurra fedhii jaalalaa saniitu namatti mi'aawa natti fakkaata. Osoon deemuu jaalalaaf booji'amee intala takka yookaan gurbaa tokko jaaladha. Intalli sun baay'ee bareedde. Ishiin yeroo ijaan na laalte ijji ishii xuuxxoo bishaan burcuqqoo keessa jiru natti fakkaata. Ilkaan ishii addeenyi hancabbii rooba gannaa natti fakkaata. Shurrubbaa rifeensa ishii facaasaa gara duubatti garagaltee yeroo naaf kofaltu addunyaan tun waan ana jalatti bultu natti fakkaata. Hidhii ishii yeroo nungwadde shokolaataa addunyaarraa mi'aawaa natti fakkaata. Dhugaa foolee ishii yeroo dhagee shittoo Faransaay caalaa natti urgooti. Dhaabbinni ishii eelli maawardii kan kophaa ishii dachii magariisa keessa dhaabbatu kan jaalala qofaaf uumamtu ta'uu ishii nan hubadha. Ishiin walumaa galatti bareedduu, harjaa, gamna, goota fageessitee yaaduu kan dandeessuu fi dubartii yookaan dhiira cimtuu jaalalaaf uumamte ta'uu ishii siif himuun barbaada. Namni kun eenyu ni beektaa? Bakka duwwaa kanatti maqaa nama jaalattus galfachuu dandeessa jechuudha.